Nageenyi waaqayyoo isiniif haa ta'u maatii daandeessuu hunduma keessaniif akkam jirtu nagaa keessanii bakka jiraattanii egaa imala karaa baadiyyaarra jirra jechuudha. Amma garuu kan deemaa jirru daandii kana baay'een keessan beekuu dandeessu. Daandii isa haarawaa Finfinnee gara Bishooftuu akkuma kana Adaamaa biyyoota garaagaraatti addaan kukkutu jechuudha. Baay'ee daandii bareedaa fi daandii namatti toludha jechuudha. Karaan isaa yookaan daandiin isaa baay'ee bareeda. Kanaaf amma daandii sanarra jirra jechuudha. Dhugaa dubbachuuf taanaan baay'ee tokkotu bareeda. Kallattii lachuunuu abaaboon gara Finfinnees yoo imalan akkas gara Bishooftuus yoo imalan gidduusaa abaaboowwan adda addaatu jira jechuudha. Daandii baay'ee bareedaadha. Akkaataan deemsa baay'ee namatti tola jechuudha. Dadhabbii tokko malee karaa irraa imalanidha. Yeroon kana jedhu yeroo tokko konkolaatumaan iyyuu osoo deemaa jiranii daandiin namatti hin tolle taanaan baay'eetii ulfaata jechuudha. Garuu kuni baay'ee tokko namatti tola, dadhabbii hin qabu jechuudha. Akkuma kanallee daandiin isaa konkolaachistootaaf illee baay'ee bareeda. Dhiphina konkolaataadhaan balaa ittisuurraallee yookaan immoo akkuma beekamu balaan konkolaataa biyyoota baay'eetti baay'ata. Keessumatti immoo biyyattii kana keessatti balaan konkolaataa baay'ee tokko baay'ata. Haa ta'u malee garuu daandiin kun ittisa balaa irraallee bilisa namatti tola jechuudha. Kanaaf konkolaataan toora isaatii eeggatee deema. Wal dhiphisuun hin jiru jechuudha. Akka iddoo biraatti baay'ee namatti tola. Diizaayina bareedaan kan hojjetamedha jechuudha. Kanaaf kana fakkaata daandichi. Ammas turtiin keessanii nu waliin haa ta'u. Wantoota babbareedaa baay'eetu jira waan ta'eedhaaf jechuudha. Akkaataa kanatti konkolaataan hin baay'atuuf akkuma argaa jirtanii toora tokkorraa akkuma biyyoota alaa jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu. Toora mataasaa qabatee deemaa, wal dhiphisuun hin jiru jechuudha. Firii ta'ee imala. Konkolaachistoonnis baay'ee gammadoodha daandii kanarratti jechuudha. Baay'ee kan namatti tolu. Toora kanarraa hanga Bishooftuu gara Finfinnees ta'e Finfinnee gara Bishooftuu yogguu konkolaataan illee fe'amu bakkee biraatti baay'ee tokko baay'isaniitu fe'u. Iddoo kanatti garuu hanga taarifni baheefin alatti fe'uullee hin danda'an jechuudha. Baay'ee kan na gammachiise. Daandii kanarra guyyaa imalan hanga taarifni baheefi yookaan immoo nama 10 qabatta jedhee bahee taanaan konkolaataan sun nama 10 qofaa kan qabatan jechuudha. Egaa biyyoota tokko kan keessumattuu daandii baadiyyaa irratti illee konkolaataan nama 50 qabata yoo ta'e hanga 200 kan fe'an jiru nama namarratti. Akkuma kana qaamni seerri qaamni dhimma kana ilaallatullee biyyoota akkasiifillee birmate yookaan qaqqabe akkaataa kanatti bareecheen dhaamsa kooti jechuudha. Kanaafi daandichi kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf baay'een jaalladhe nani jechuudha. Karaa kana deddeebi'uu baay'een jaalladhe. Sababiin isaas dhiphina waan tokko hin qabu, namatti tolaadha jechuun konkolaachistootaaf baay'ee bareedadha. Maaliif jettanii mataa isaa danda'ee deema, of danda'ee toora kansaa qabateetoo deema. Kanaaf baay'ee namatti tola jechuudha. Kana fakkaata daandichi. Amma immoo gara baadiyyaatti baanee jirra jechuudha. Toorri kun gara eessaa nama keessaa yookaan immoo garamitti nama deemsisa yoo jettanii gaaffii fudhattanii kunis daandiin isaa baadiyyaarradha. Garuu baay'ee bareedaadha. Amma mandaroota yookaan immoo naannoo baadiyyaa keessa deemaa jirra. Imalli keenya gara Ambooti jechuudha. Amboo biyya gootaa, biyya Acee, biyya
kanatti imalaatii jirra. Kanaaf kunoo bakkeen akkuma argitan waan baay'ee namatti tolu, magariisa, baay'ee ajaa'iba. Bara kana akkanumatti nuufaa hambisu waaqayyo bakkeedha. Wantoonni bakkeetti oomishamaa jiran baay'ee bareeda, baay'ee namatti tolu. Akkamitti yoo jettanii wantoonni argaman baay'ee ijatti wanta namatti toludha jechuudha. Akkuma kanatti akkuma bakkee yookaan goodaatti argamaa jiru, waaqayyos akkuma kana bara quufaa nuufaa taasisu, baratti dhaloonni hin beelofne nuufaa taasisu isiniin jennaa. Naannoon kuni naannoo egaa akkuma argitan kunooti baay'ee namatti kan tolu, oomisha lama oomishaa jiru. Irraatii kan tokko haaman bakka sanarratti immoo deebisanii kan biraa facaasanii jiru jechuudha. Akkaataa kanatti qotee bulaawwan keenya baay'ee tattaafatu. Wanti hundumtuu bara kana bakkeetti kan argamu waan nama gammachiisudha. Akkuma kana akkuma ijaan argaa jirru bara quufaa nuufaa taasisu. Akka kana isiniin jedha. Baay'ee namatti tola, argitanii magariisa. Warra reef jiidhaa jiran kun irraatii kan biraa haamanii ammas immoo dabalata irratti kan facaafamedha jechuudha. Waggaatti 2 oomishuu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Tattaaffii guddaa irra jiru qottaan bultoonni keenya. Kanaaf isaanillee harki isaanii haa eebbifamu. Kanuma caalaa ogummaan haa baay'atuu fi kun xaafiidha kan argaa jirtani. Baay'ee bareeda bakkee irratti jechuudha. Kanaaf egaa kana fakkaataa isaan kun akkuma dura dubbadhee kan lammaffuu faca'anidha jechuudha. Lammatarra deebi'anii xaafiin baay'eedha akkuma argitan kana. An argaa jirtan kun xaafiidha. Egaa waaqayyo ija warra osoo jiru hin jiru jedhanii warra ofittoo irraatii nuuf qabee uummanni itti fayyadamee nagaaf quufaan akka jiraatan waaqayyo nuufaa taasisu. Biyya keenya keessa ofittummaatu baay'ee taane qofti na nyaadhaan tokko haa beela'u kan jedhudha. Kanaaf warra akkasii ija irraa nuufaa qabu dhaamsa kooti. Kanaaf kana fakkaataa imalli keenya har'aa isiniin jedha. Manni mana dandeessuudha yookaan akkoo. Kanaaf egaa turtiin keenya, imalli keenya ittuma fufaa. Kutaatti aanuttis isiniif qabannee dhiyaanna. Baay'ee tokko namatti tola. Karaa yeroo akkanatti deeman baay'een jaalladha, wantoota magariisaa jechuudha. Waan akkasii jiidha yeroon argu keessi koo baay'ee tokkotti na gammada. Kanaaf kana fakkaataa isiniin jedha. Laayikii sheerii gochuun hin dagatinaa. Kan maatii hin taane maatii ta'aa isiniin jenna. Bakki kun immoo bakki ijaarsa waan ijaaraa jiran hin beekne garuu ijaarsarra jiru akkasii isiniin jenna. Biyyi gurguddachaa jira. Daandiiwwan adda addaa hojjetamaa jiru. Egaa kana gidduutti immoo yookaan immoo kanarratti wanti nuti dhabaa jirru nagaaf walii galteedha. Biyyi gara guddinaatti gaafa deemaa jirtu akka biyyiin guddina biyyaa kan hin jaallanne immoo baay'ee waan jiraniif kanaaf waaqni nagaa, jaalala, tokkummaa biyyittiidhaaf nuuf haa kennuu in jedha. Yeroo biraa waa biraa qabadhee isiniif nan dhufa. Hangasittuu turtii gaarii isiniif hawwaa. Waan na hordoftaniif, waan na wajjiniin turtaniif guddaa galatoomaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Haala kanaan akkana deemaa turre isiniin jedha. Egaa gara Amboo ganaa dhiyaanna jechuudha. Yeroo achi geenyus illee viidiyoo isiniif waraabna. Akka kana isiniin jetti dandeessu yookaan akkoonii egaa kan maatiin taane etoo maatiin ta'in ilaalaa kan jirtan maatii ta'uun dagatinaa. Warri maatii taatan immoo guddaa galatooma. Like, share, commentii kaa'uudhaan nu guddisaa isiniin jenna. Turtii gaarii qabaadhaa. Baay'een sin jaalladhaa. Baay'een sin kabajaa. Horaa bulaa baay'eedhaa isiniin jedha. Kana fakkaata turtiin keenyi. Waaqayyo nagaadhaan viidiyoo biraadhaan hanga walitti nu deebisutti
turtii gaarii isiniif hawwaa nagaa waaqayyoo keessa nuuf turaa baay